Daldala alaa damee hortiikaalcheerii irraa galiin doolaarri miiliyoonni 490 argama. Bara baajataa 2018 keessa daldala alaa damee hortiikaalcheerii irraa galiin doolaarri miiliyoona 490 argameera jedhe ministeerri qonnaa. Ministeerichi raawwii daldala alaa bara 2018 fi karoora bara 2019 damee hortiikaalcheerii irratti qaamolee qooda fudhattootaa waliin mari'ateera. Ministeerri deetaan ministeera qonnaa Dr. Sofiyaa Kaasaa wayita kana galii oomishaalee hortiikaalcheerii irraa argamu guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ibsan. Baay'inaa fi qulqullina oomishaalee damichaa guddisuun galii sharafa alaa dabaluuf kutannoon hojjechuun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. Barbaajataa xumurametti oomisha abaaboo irraa doolaarri miiliyoona 400 fi miiliyoonni 12, kuduraalee irraa doolaarri miiliyoona 57 fi muduraalee irraa doolaarri miiliyoona 21 argamuu eeraniiru. Barbaajataa 2019tti oomishaalee abaaboo, kuduraalee fi muduraalee toonii 300 fi 57 fi 457 gara alaatti erguun galii doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 75 argamsiisuuf karoorfamus kaasaniiru. Walitti qabaan boordii waldaa oomishtootaa fi ergitoota hortiikaalcheerii Itoophiyaa obbo Naggaa Makwaanint gama isaaniitiin galma daldala alaa damichaa milkeessuuf investimentiif haala mijataa uumuu irratti hojjechuun barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii ministeerichi faana diijitaaliif ibseera. Hojiin tajaajila lammummaa hara galfii ba'aa jireenya kennaa ittiin salphisnuudha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraacha aanaa Togaatti hojiin tajaajila lammummaa gannaa gurmuu dubartootaa magaalaa Shaashamannee waliin ta'uun jalqabsiifame. Hojii tajaajila lammummaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Amansiisaa Addunyaa Amantee, itti gaafatamaa ijaarsa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Abdallaa Amaan, bulchaa kutaa magaalichaa obbo Ayyalaa Dheekamaa fi hooggansa magaalaa fi kutaa magaalaa argamuudhaan jalqabsiisaniiru. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Amansiisaa Addunyaa Amantee biqiltuu dhaabuun dhaloota dhufuuf bu'uura kaa'uu ta'uu himuun ashaaraa magariisaan jijjiirama qilleensaa to'achuu irra darbee wabii nyaataa mirkaneessuu keessattis gahee olaanaa qabaachuu himan. Hojii sagantaa ashaaraa magariisaan hojjetamaa jiru kanaanis akka magaalaatti uwwisni bosonaa dabaluun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa irrattis bu'aa abdachiisaan argamaa jiraachuu fi harka qalleeyyii bira dhaabbachuun hojii gammachiisaa kana gochuun gaarummaa qabaachuu obbo Amansiisaa Addunyaa Amantee himan. Akka magaalichaatti dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa kutaa magaalaa fi aanaaleetti itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuus kan himan obbo Amansiisaa Addunyaa kunuunsa irrattis xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu dhaamaniiru. Bulchaan bulchiinsa kutaa magaalaa Bishaan Gurraacha obbo Ayyalaa Dheekamaa ergaa dabarsaniin hojiin tajaajila lammummaa kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti aanaalee hunda keessatti yeroo gannaa kana karaa itti fufiinsa qabuun kan itti deemamu ta'uu dubbataniiru. Maddi oduu kanaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Shaashamanneeti. Hooggansi sadarkaan jiru kenna tajaajilaa fooyyessuun hojiilee misoomaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessan hojjechuu qaba obbo Ahmad Hajji. Godina Arsii Lixaatti hojiilee gannaa kana xiyyeeffannoon hojjetamuu qaban irratti qooda fudhattoota aanaalee fi bulchiinsota magaalaa godinichaaf hubannoon kennamaa jira. Saganticha irratti kan argaman bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaa obbo Ahmad Hajji hooggansi karoora of danda'u baafachuun kenna tajaajilaa fooyyessuun hojiilee fayyadamummaa uummataaf oolan kutannoon hojjechuu akka qaban dhaamaniiru.